أما دقي والدقي فدو ليس هو ترتني يا وبا سبق إذن والكنم فأجلا كتني سبان والكنم قلني كان واقع أبدو سبق يا وبا يتفو في كبسوك أنا بقول سيارة جبور لما كان سرت وقتي عندك أنا كان نقول سي كان كوبي كان نبرسي سي waraana bilisummaa Oromooti. Ani gaafa namoota kudhan maal ta'uun miseensa waraana bilisummaa Oromoo waraaboo jedhamu lola irratti ajjeefame nama barnoota gidduu nama barnootaa keessatti awwaalle alaabaadhaan marree hanga ammaa muka turre jiru. Imooshinaal namadha kan kuni qofa ta'uus hin danda'u. Ani waboo jibbuu jechuun of jibbuudha. San bira dabarree waggaa laalle anaaf namni ilmi Oromoo waraanuma kamiyyuu keessatti haa taatu dhaaba kamiyyuu jalatti hiriiree uummata Oromoo irraayin roorroo kaasa diina Oromootiin cabse namni qawwee qabatee halkanuma tokko illee ala bule kabajaa waan hundaa olii nama saniin mala maaliif namni qawwee qabatee saba isaatiin gadi bahe waan silaa kennamuu qabu mararraa kan dhumaa kenne jechuudha lubbuudha. Maaliif gaafa qawwee qabattee gadi baate du'uudhaaf murteessitee jirta jechuudha. Namni akka kiyyaa keetii kaampeen gochuudhaan waa'ee qabsoo kanaa dubbachuudhaan waan adda addaatiin qabsoo gargaaruu dandeenya. Garuu namni qawwee qabatee bahe bu'aa haa buusu baatu. Bakka fedhe haa jiraatu biyya ollaa haa jiraatu Oromiyaa keessa haa jiraatu namni qawwee qabatee bahe ultimately lubbuu ishee dhumaa san kennuudhaaf waan qophaa'eef kabajamuu qaba. Tarsiimoo waraanaa imaamata siyaasaa kan adda addaa irratti laafina adda dhabina isaa qeequu dandeenya, xiinxaluu dandeenya, gorsuu dandeenya, abaaruu dandeenya. Garuu nama lubbuu isaa saba isaatiif kenne xiqqeessuun, salphisuun, xiqqeessuudhaaf galatallee wallaaluudha. Kanaaf ani Jawaar Mohaammed nama wabos afaan osoo hin taane jalatti guddadheedha. Kaleessa hoomaa turtanii yaa waboo سبق إذن والكنم فأجلا كتني سبان والكنم قلني كان واقع أبدو سبق يا وبو يتفو في كبسوك Abbootiin keenya haa toltu haa baddu waan beekanii humna qabaniin qabsoo kana asiin gahanii jiran. Amma booda uummanni Oromoo haballeessinu Oromoo haballeessinu haa tolchinu haa bilisoomsinu garummaa keessatti haa gannu dirqama kan dhaloota kanaati. Keessattuu warri intarneet irraa yeroo baay'ee lallaban wanni sirriitti hubachuu qaban maaliif manguddoota keenyatti abboota keenyatti veterans warra dura turetti quba qabuun itti sheenuuf dhaloota kanaati. Jawaar Mohaammed arra taa'ee wagganaa tokkotu kana balleesse santu kana balleesse jee quba qabuun it is unacceptable maaliif uummanni nurraa kana eegaa jiru. Ariinee qabuu kan dandeenyu, carraaqnee hojjannee isaa dheeraa deemuu kan dandeenyu, yaada bulchisiisuu kan dandeenyu nuyi dirqamni guddaan dura jira. Kana jechuun manguddoota dirqamni hin jiru jechuu miti. Manguddoon keenya beekumsa muuxannoo qaban nuuf dabarsu, nu qajeelchuu, nu gorsuu, waggaa akka malee jarjaree dhugaama nutti qabu qaban. Kaleessa hoomaa turtanii yaa waboo سبق إذن والكنم فأجلا كتني سبان والكنم قلني كان واقع أبدو سبق يا وبو يتفو في كبسوك dirqamni guddaan responsibilitiin guddaan saba kana qara fuulduraatti deemsisuudhaan nurratti jigee jira. Nuti bakkaan ga'uu qaba. Warra san keessaa adda durummaan maqaan kiyyanitu qaba. Kun naagala waan lightly fudhadhu akka laaftuutti fudhadhu osoo hin ta'in wanta hirriba halkanii guyyaana dorgu hamman danda'etti qabsoona gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf hedduun carraaqaa ture akkuma manni keenya beekutti gara fuulduraa immoo dachaan yeroo dabalee deemuu barbaada. Yeroo tokko tokko sa'aatii 24 sanitti dabalee yeroo deemuu barbaadu jira. Tajaajila gabaabata malee. Maaliif dirqama guddaatti dirqama qofaa miti abtaamu keenya. Hireedhas ummata kana tajaajiluun ummata kanaaf hojjechuu jechuun eebbifamuudha beekaa. Maaliif irraa dhalannee fi miti ummata dhugaa qabu. Ummata taakkuu takka lafa namaatti darbisu. Ummata kalaama takka yookiin jecha takka hamtuu ummata biraatti hin dubbatinidha. Ummata lafa isaatirratti qe'ee isaatirratti saamamaa ajjeefamaa rakkachaa jirudha. Ummata osoo akkasitti dhiidamu osoo akkasitti miidhamu immoo saba biraa hin tuqne saba biraa ofitti qabatee jiraatudha. Ummata kanaaf qabsaa'uun ummata kanaaf
bareegamuun uummata kanaaf hamma danda'anii carraaquun eebbifamuudha hiree guddaa argatuudha ani akka nama tokkotti ichi amma kana keessa maqaan kiyya dhaamuun akka nama hiree guddaa qabutti malee akka rakkoo guddaatti hin argu amma danda'ametti gargaarsa rabbii uummata wajjin bakka tokkoon keenya addadha. Balmaan bilisummaa akka galma geessu 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 akka galma geessu bikka jirtan mara tokkummaa jabeessu bikka jirtan mara tokkummaa jabeessu karaan qabsoo dheeraa irra aanu feenya shiira diinaa maraa irra aanu feenya shiira diinaa maraa tokkummaadhaan kaane qabsoota bobaanu dhaalota nu booda gabrumaan naalchifnu irri qabsoo hundaa tokkummaan jabeessa harroota tokkummaa of keessaa balleessa harroota tokkummaa of keessaa balleessa Warugaa sanfannee yommuu jiru teenya baraa gabrummaa mucaafnu mee tokkummaadhaan adaraa Warugaa sanfannee yommuu jiru teenya baraa